Welcome back baga dhuftanii kutaa irraa kanaan lesson 4 irra geenye jirra jechuudha. Wanti barachaa jirru jechoota dhibban duraa jechuudha. Kan namni afaan Ingiliffaa waan takka hin beekne barachuu qabu jennee kan kutaa kutaadhaan ilaalaa jirrudha jechuudha. Qataanu come jedha. Come jennee dubbifna jechuudha. So come means to move towards a place or a person jechuudha dandeenya. Gara nama tokko yookiin immoo gara iddoo tokko deemuu jechuutu come jechuudha. So kana jechuun dhufuu jechuudha afaan Oromootiin. Come here as kootu come kajattu dhufuu jechuudha. Walumaa galatti yoo ta'u fakkeenya kana wajjin kan ilaallu yoo ta'e gonna be more clear. Daran ifanuu ta'a jechuudha. So come here jedha asirratti. Come here. Here jechuun as jechuu ta'u come in dhufuu jennee bire. So come here jenna. Dafnee akkamii jenna kajattan ta'e come here. Come here waan joo fakkaata jechuudha. Come here. Okay? Come here. Come here. Hii kanaatu dhukatee jira. Come here akkas jenna jechuudha. Deddeebisaa jaa viidiyoo kana dhaabuudhaan. So kan itti aanu he comes late. He comes late. Reefu maal jennaan? Mataan himaa yookiin subjectiin qeenxee yoo ta'e singular yoo ta'e akka amma fakkeenyaaf hiin kun qeenxeedha nama tokko. So verbiin taanee dhufu come fayyadu ture hanga asii jechuudha. So asitti dabaluu qabna jennee humatti daballee dhufe silaa bakka he kajattu kana bakka pronounii yookiin bamaqa yookiin subjectii he jedhu kana odoo they infaan dhufe isaan ka jedhu ta'e automatically sin tun asii baddee jechuudha. They come late. They come late ta'a ture jechuudha silaa. So sababa saniif maal goone ammaan tana he comes late asirratti simple presentii fayyadamne because this is habitual action yookiin immoo daily routine waan amala namni sun qabu himu jira. Pasting goone waan darbeen goone waan fuulduraan goone. So he comes late. Warraafatee yookiin balfatee dhufa. Waa'ee namichaa himne jechuudha. Amala namicha qabu kan yeroo hunda deddeebisee godhuudha jechuudha. So he comes late. He comes late jenna jechuudha dafnee akkasii dubbisna. Inni kun immoo they come to class. They come to class. They come to class. Amma maal jennereef? They waan asii dhufteef siin hin jirtu amma kanarra. I think now you got me. Amma waan anjoo isinii galee jira jeetii yaada. So they come to class. They come to class. Isaan gara kutaa dhufu. Okay? Isaan gara kutaa ni dhufu jettee haasoo jirte jechuudha. Kunis wanta namni sun guyyaarraa deddeebisee godhu waan ta'eef simple presentii fayyadamne. Past miti. It is not a past. It is not a future neither. Okay? So damee afuraffatti yoo dhufnu jecha ati beekuu qabdu akkanuma Ingiliffaa takka hin beeknetti si ka jedhu jechuudha. Jecha kana akka itti dubbisnu si ka jedhu beekuu qabna dha. Si jenneeti dubbifna jechuudha. Okay? Akka afaan Oromoo sanitti akka hin dubbisne see jennee. So si jennee dubbifna ka jedhu erga qabattani. It means to look at with the eyes jechuudha. Ijaan waan tokko laaluu jechuudha gabaabumatti arguu. Okay? Ija teetiin waa arguun si jedhama jechuudha. Arguu jennaani jechuudha afaan Oromootiin hiikni isaa. Okay. Fakkeenyaaf I see you yoom si jedham tokko. I see you. Ani sin arga jechuu jira jechuudha. I see you. Ani sin arga. Kun immoo do you see the car? 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 Konkolaaticha argaa jirtaa? Gaafiidha jechuudha. Kun immoo let me see jedha. Dafnee jechuuf tii kanaa si balleessinaa jechuudha. Let me, okay? Let me jenneeti see jennaa jechuudha. Let me see. Malee let me see hin jennu jechuudha. Okay? So let me see. Mee haa ilaalu.
So isin amma kana dhaabbattanii haa ilaaluu kana. Isheen haa ilaaltu, isaan haa ilaalan, nuti haa ilaallu. Okay? Inni haa ilaalutti deebisuudhaaf akkam gootanii bakka mii jettu kana qofa objektiilee fayyadamuudhaan jijjiiruu dandeessan. Okay, fakkeenyaaf leetii asuma dhiifannee mii ka jedhu objektiidhaan asirratti subjektiin isaa maal ture? I ture miti. Okay, ana jechuudha. Kunillee ana jechuudha. So pronouniin they jedhamtu. Okay, objektiin isaa maali? They jechuun isaan jechuudhaami. So objektiin isaa maali? Them jechuudhaami. Them. So bakka kana them ka jedhu yoo fidanne maal ta'a? Let them see. Haa ilaalanii jechuu ta'a jechuudha. Okay? Yoo pronounii we jedhamtu as fidanne jechuudha iddoo kana. Pronouniin we jedhamtu okay bamaqni jechuudha. Objektiin isaa maali? We ka jedhu nuti ka jedhu jechuudha. As gara asii jijjiiramaam yeroo objektii ta'e dhufu fudhataa himaa yeroo ta'e dhufu jechuudha. Fudhataa gochaa yeroo ta'e dhufu jechuudha. Receiver of the action jennaani. So as ta'e dhufa. So let us see haa ilaallu jechuudha. Eenyu? Nuti. Wiitu asii jijjiiramee jennee jechuudha. Okay? So kan itti aanu isa jechuun subject pronouniin isa jedhu hiidha. Okay? Objektii isaa yoo fudhannu ta'e objektiin hiidha maali? Himiidha. So bakka kana bakka mii jettu kana objektii pronounii hii jettu yoo kan fidannu ta'e him ta'a. So let him see. Let him see. Let him see. Haa ilaalu. Okay? Ishees yoo as fiduu barbaadde let her see. Let her see. Isheen haa ilaaltu. Okay? So bifuma kanaan hunda isaaniitu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay? So yeroo hima tokko akkuma fakkeenyatti illee taatu kan bartan ta'e himoota san jijjiiruudhaaf akka ammaan jijjiira kana jijjiiraa waan haaraa uumachaa. Okay? Wantoota isin mudatu hunda himoota isin mudatu hunda yeroo namoota biraatii wajji haasawaa eegaltan nama afaan san beeku wajji haasawaa eegaltan akka isin hin rakkisne. Okay? Wantoota kana himoota akkanatti ijaaruudhaan okay develop if godhuu dandeessanii jechuudha. Jechi itti aanu look jedha. Isa reefu san irraan fagaatu see ka jedhu irraa jechuudha. Wal fakkaata baay'ee. Look jechuun to direct your eyes at something. Asirratti wanti adda godhu jechuudha see irraa jechuudha. Laaluu yookiin arguu jechuudha. Adda kan godhu kunis laaluu jechuudha yoo ta'u to direct your eyes ijatee kallattiidhaan maal goota at something wanta akka irra dhaabde jechuudha. Afaan Oromootiin ilaaluu jechuudha. So wanta adda ishii godhu wanta akka ija irra dhaabdee kallattiidhaan wanta akka nama takka an argee hin beeknetti ilaaluu takka jechuudha isiin tun. Akkas akkaataan isaa jechuudha. Ingiliffaa sensii akkasii qabdi akka Ingiliffaatti jechuudha. Nu biratti lookiinis laaluudha. Okay? Yoo kan deebinee ilaalute arguudha kaani. Karreefu jenne arguudha kun immoo ilaaluudha. So arguu fi ilaaluun tokkuma jechuudha. Baay'ee adda fagoo hin jirani. So fakkeenyi inni jalqaba look at me jedha. Look at me. Okay? So look at me jechuun na laali jechuudha. Okay? Na ilaali. Kun immoo look at the sky. Look at the sky. Samii ilaali. Okay? Kan itti aanu don't look back. If booda yookiin if duuba hin ilaalin. Okay? Don't jechuun negative gootee hima kana. So don't look back. If booda hin ilaalin jechuu ta'a jechuudha. So haa irra deebinee dubbisnu. Look at me. Na ilaali. Look at the sky. Look at the sky. Look at the sky. Look at the sky. Samii ilaali. Don't look back. Don't hin jennu. Don't look. Okay? Don't look back. Duuba hin ilaalin yookiin if booda hin ilaalin jechuu ta'a jechuudha. 36 jirra. Eat jedha. Jecha eat jettu namni wallaale ni jira jedhee yaadu garuu akka jechatti beektanii beekuu baattanii jechi nuti jalqaba irratti baruu qabnu keessaa tokko waan ta'eef fiduun dirqama ta'a jechuudha. So
Eat means to take food into the mouth jechuudha. Nyaachuu jechuun jedha. Ibsi Ingiliffaadha jechuudha. Okay? To take food nyaata fuudhanii afaan keessa kaawwachuu jechuutu nyaachuu jechuudha jedha. Okay? Afaan keenya nyaachuudha mire eat jechuudha. Okay? So I eat bread. Bread jennee dubbisa. Bread jechuun daabboo jechuudha. So I eat bread. Bread. Okay? Daabboo nan nyaadha. This is one of the habitual action. Simple present dhaan kanaaf fayyadamne jechuudha. Okay. Wanta guyyuu gootu jechuudha kun. Okay. Inni taanu they eat rice. Rice jechuun ruuzii jechuudha. So they eat rice yeroo jedhu isaan ruuzii nyaatu. Okay. Kun immoo let us ka jedhu gabaabbatee akkuma reefu isin jedha. Let's eat. Haa nyaannu jechuudha. Let's eat. Let us eat ka jedhutu let's eat ta'ee jechuudha gabaabbatee. Haa nyaannu. Isaan haa nyaatanii jechuun barbaade kam jedhareen masirratti. Let them eat. Isheen haa nyaattu jechuun barbaades. Let her eat. Isheen haa nyaattu. Inni haa nyaatu jechuudhaaf. Let him eat. Okay? Let him eat. Nuti isaan haa nyaatanii jechuun barbaades. Let them eat. Let them eat jettaa jechuudha. So bifuma kanaan jijjiiraa deemta jechuudha. So al tokko irra deebi'ee isinii dubbisuudhaaf yookiin waliin shaakaluudhaaf. I eat bread. They eat rice. Let's eat.